suuta jedhishi suuta. Dhugaa guyyaa lamaan kana keessa akkasiin huqqatte argiteettaa maakiin akkasiin huqqatte ilaali. Suuta jedhi ijoolleen arsii teennaa badduun beekaa ibsishaa dhugaa walitti dhufuu keessaniin baay'ee gammadeera. Nabichaa miti namni hundu baay'ee gammadaniiran ishee nutti toleera. Garuu mucattiin goddaa'in suuta jedhishi suuta. Dhugaa guyyaa lamaan kana keessa akkasiin huqqatte argiteettaa maakiin akkasiin huqqatte ilaali. Suuta jedhi ijoolleen arsii teennaa badduun beekaa suuta jedhiin goddaa'in mucattiin xiqqoo qaraa akka harkasiin goddaan ishee akka harkatti waan taane suuta jedhi innaa jechuun maakiin qara afaan illee dhiphatti. Amma guyyaa lama tana keessa afaan illee xiqqoo si guddattee na goddaa jirta ibsishaa suuta jedhi bakka ishee hin goddaa'in. Na baay'ee natti toleera bagol futan miizeen naashii sin jaaladha. Inaaf handaan ka darbe Oromoo keenya kana bira inaaf fumati isaan gugguba bare mee waa rabbi isin argu dhuguma maakiin joorte wallaahi billahi mee maal ishee joore rabbiin suraadha guyyaa lamaan kana keessa mee akka ibsishaa waatti godhullee namatitti maagana suuta godhii xiqqeessii guddisii maarre kuniko nama jaallatu namni kamuu hin miidhuuti. Ibsishaan lubbuu isaa gammachiisuuf jedhee maakii joorsaa madaraa rabbi waanuma joorsu takka yoo hin qabu wallaahi hin joorte jechuun jirti bare guyyaa lamaan kana keessa baay'ee joorte hin qannastee ijoolleen arsii baay'ee baddoodha bare ko dhiirri yooma jabaa ta'e gaarii malee dhiira faayidaa hin qabne dubartiin biraa deemu jirti miti wallaahi erga heerumte ni bareeddee iyyuu miti maakiin kun. Ibsaa fi maakiin erga wal fuudhaniyyuu namni ko yeroo wal fuudhe baay'ee bareeda waan isaan beekuwan mee laala wallahi nurri isaan irraa ifu akka biiftuu ganamaa reefuu quuxxee ba'aa jirtu sanatti ifaa jiran jechuudha. Namni yeroo wal fuudhe akkasitti bareedaa fa'aa jedheetiin taa'ee of gaafachuu jiran maali wal dhungannaan sunuu yaane waluma waa nyaachuun sunu ijuma keessa wal ilaaluun suniyyuu jechuudha yoo xiqqaate kiiloo 5 dabaluu qaba guyyaatti. Innaa namni nama jaallatu miidhu waan ta'eef warra dhiphataa jirtan isaa isin galchu jechuun barbaada xiqqeessii guddisii naamineeshinii injoortee maarreen kun nun galchu jechuudha kun dhimma dhuunfaa jiraati waan ta'eef nun ilaallatu yaa Oromoo waan akkasirraa gattaadha namni gaafa fuudhee hin bareedaa. Inda bala malee wanti isa joorsu hin jiru waan ta'eef inaaf ibsishaa argatu dhabaniif shamarran baay'een rakkoo guddoo keessa galaa jiran wallahi maaliif dhiira bareedu ko shamarree ofiin gaafatatti bari ofiin naafuu ijettee gaafatatti ibsishaa kana nama baay'ee hawwaa ture nama baay'ee dheebote amma erga isaan TikTok irratti wal janajanutti kaanii jechuudha wallahi nama baay'eetu ibsishaa keessoo na dubbisi jedhu bari wajjin geemii taphatanii maaliif way jalala qabsiiseen maakii kanarraa fudhadhaadha isin gala isaan maakii irraa ibsishaa fuudhuuf wanti isaan hin godhin hin jiru ijoollee baay'een keessoo dubbisanii amma tudhatanii miseenjira isaan laaltu ta'e wallahi waan ajaa'ibaa kana jira jechuudha shamarri guyyaarraa dubbisaa oolti inaaffaa kanaatu akkasitti isaan guggubeennaan gadi baanii akkas jechuu jiru gurbaan ija midhaanii fakkaata bareedinarraa gurbaan warra baalee jechuudha gurbaan warra baalee mataa ol sin qabe wallahi ijoolleen baalee jechuudha. Gurbaa miidhagaa akkasii qabaatanii intala warra argee jaalalaan booji'ee baay'ee takka isin boonsee jira gurbaa kana jabeeffatuu qabdanii isin jechuu barbaada mootii jaalalaatti dhugaa dubbachuufi. Hadifaateef ammoo achitti galanii dhedhaatti dibuu jiranii marqaa nyaachisuu jiranii mucaan kun haala kanaan qallabamuu jirti akkamitti joortime hamma akka maakiin jechuudha wallahi akka waan haadha ishee bira jirtutti fataa jechuu jirti maaliif hadifaatee amma. Laayivii dhiistee achi galtee jirti jechuudha ishee gargaaruuf jecha hin beekan icciti kaayiroo so kanaaf maakiin akka waan haadha ishee bira jirtutti itti tolee jira qophaa nyaataa jirti uffata dhafaatee xurraa miicuu jira ta'ee gala algaa isaaniitu dhafaatee tafuu jira so kanaaf maakiin gabbaateetuma nyaata qophaa nyaattee shaaworii ishee galtee uffata ishee jijjiirrattee yoo sagadde yoo sagaduu baattee jaarsa ishee wajjin ammas deebitee rafu kana qofa jechuudha. Qoradheen jira waan ta'eef injoortii minaaminiin kun fudhataman qabdu waan ta'eef maashaallah irraa jechuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada erga wal fuudhanii baay'ee takka fuulli isaanii ife waggaa tokko guutuu wal dheebotanii bu'aa bayii meeqa jecha meeqa danda'anii kaanii wal bira gahanii
isaan waliin miidhanii isiniin jechuu barbaanna. Dhugaa rabbi shamarri baay'ee takka inaafti. Namni kun namatti naafuun galchu bori gaafuma namni uffatuma jijjiirratee fuuluma ifaan dhufee kaameraa kana fuuldura taa'ee of waraabuyyuu namni bakka ishee yeroo hundaa gammaddii isheetti tolee jira jedhaniitu naaf maanaan taane maaf akkas ta'uu dhabe carraan koo jedhanii carraa namaa irratti gufuu ta'uu barbaadu jechuudha. So warri ibsishaa hawwaa turtanis si'achi falleen jiru. Ibsishaaf maakiin kana booddee warra waliin harrii filatu warra waliin ilmaan dhalee fuusifatu waa ta'an jennee eebbisnee bira kunnee jirra waan ta'eef keessan deddeebiinaadha. Warri dhaqxanii ibsishaa jana jentanii keessoon dubbiftanii minaamin jettanii foggoruu barbaadanis kana booddee bilbilli isaa maakii hirka galaa jechuudha. Iimeeliin isaa hundi maakii hirka gala. Namni haa ittiin jedhe namni salaamtaa barreesse namni waan takkatti dubbate maakiin ni ilaalti jechuudha. Amma paaspoortii isaa harkaa fuutee bilbila ishee irratti dabarsiti waan ta'eef warri akka durii dhaqxanii ibsishaa dubbistan shamarran adabadhaa ta'a. Maakiin akka diinaatti si ilaalti isiniin jechuu barbaanna. Annaa wallahi baay'ee takka bareedanii baay'ee takka das jedhanii shonkora gadaa fakkaata akkoo mucaan silattu shonkora beektu miti isaa akka sukkaaraatti mi'aawu sana. Shonkora qola keessa dhaabbatu sana fakkaata jechuudha ibsishaan kun. Bari shamarri hundumaa nyaatu dhabeedha bari amma ibsishaa kana ani maa nyaatu dhabee maakiin akkamitti na caaltee fudhatte maakiin akkamitti ibsishaa na dura buutee boojiitee bari amma namni baay'een kana bari rakkoonsa hin danda'amu bakka ibsishaa Abdulqaadir inde maakii Munawwar walitti daamanii jiran jechuudha. Rabbi tolitti da'ee maali haadha manaa habba manaa jechuudha. Rabbiin bakka takkaati ganama bishaan isaanii waraaba jedhani bakka tokko walitti fide jedhani bishaaniif midhaan isaanii wal bira jira gaa uumamu Rabbiin isaaniif dabarseedha waan ta'eef qinnaatiin faayidaa hin qabu. Sinorumti jaarsa qabdanu jechuudha. Jaarsi keessan kabeelaa ta'uu koshkoshiyaa ta'uu wallahi dhiirumaa sanuma jabeeffadhaa. Dhiira namaa hin hawwina jaarsa namaa hin hawwina hiree keessan sana jabeeffadhaa sanuma. Dhiirti dhiiruma surree uffannaan dhiirti dhiiruma isuma qabdan jabeeffadhaa. Bifa bareedu haa baatu haa fokkisu maaluma waan fedhe haa ta'u jaarsa keessan jabeeffadhaadha. Jaarsa namaa hin hawwinaadha. Hiree namaa hin hinaafinaadha. Aguma sin gaarii nama yaaddan gaariin sin quunnama. Akkasii ibsishaaf maakii horaa bula habiibochee dhugaa rabbi dhungoo isaa wal dhungatanii lapheerra wal ciisan suniyyuu jechuudha. Kiiloo 5 dabaluuf jira. Isin garuu ofumaas teessanii qinnaatiin sin ajjeesee maakiin hin joortee hin qannastee qannasuu miti ganaa kiiloo 50 dabalti ganaa torbee takka keessatti qallabamu jirti mucaan. Akkasiiti maashaallah. Assalamu alaikum. Akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyuma akka keessummaa guddaa ati qabna. Asitti Mr. Redwan mo Professor Imbeetanii diimaa as baabaa shari'aat jiranii. Egaa breaking news jedhe warri kenna maaltu ture beeytanii waggaa 9 jiraan afreen biyya kana. Osoo nuti ijoollee waggaa 9 biyya kana halkan jana guyyaa irriba rafnu baabaa shari'aat barumsi hindhumatu jedhanii humnan jirre taraan maasha Allahu kana humnan jirre kanaan Ati Jami'atul Al-Azhar jami'a guddaa Islaamaa akka addunyaatitti beekamu akka Afrikaatitti number 1 jedhaniini isatti baratanii doktoreetii profeesara gara achi aanu waan baay'an waan doktora ta'e maqaa doktoraati waan mul'ee xiqqoo inni nama rakkoodha profeesar waan akkasii fudhatan doktoreetii rabbi umrii isaanii haa tursiisu kanaaf guyyaan eebba isaanii guyyaa harbaa torbaan kaleessaa jechuudha. Guyyaa 9 jedhanii afaan Ingiliffaatitti afaan Arabiititti mootu 9 afaan Oromootitti gaafa 9 harbaa kaleessaa jechuudha. Kaleessaa torbaan kaleessaa kana galma Palaaza Daarussalaamitti akka hawaasni Kaayiroo biyya kana jirtan xiqqaa guddaan dhiira dubartii qeerroo fi qarreen sheekaa fi olomaan hundi keessan irratti argamtanii gammachuun gammachuu kenna baabaa kenna jettaniin affeeramtanii jirtu. Oromoo Kaayiroo biyya kana jirtan hundi keessan jechuudha. Xiqqaa guddaan hundi keessan gandaa fi qabalee osoo waliin qoodin namni diin gandan qabu biyya qabu ka addunyaa hundaati. So በተቻለ አቅም በአማርኛ የምትሰሙት ባባ ሸሪያድ ምርቃት ስላላችሁ ነው እንላለን። ደጋጣሚ አማርኛ ትንሽ ነው
afaan arabaatillee ta'alu kanuma isiniin jenna wal argaan kenna galma piraazatti guyyaa harbaa dhufu jechuu gaafa sagaleeti inshallah waan hafe yoo jiraate ta'al hayyee wanta fetakkalleen hin jiru viidiyoo kana waraabuun kan nu dirqisiiseef jaalala ummataa waan qabaniif baay'ina ummataatirraa tokko tokko manarra deemanii himuu waan hin mijanneef zabanni tolchee jira miidiyaadhaan hundi keessan natti himne akkan jedhamneef hunda keessanitti himanii jiran xiqqaa guddatti jechuudha tan akkasitti quba qaba kanuma warri onlaayinii jirtan immoo guyyaa san karaa miidiyaa biyya kana jiru OMN jira miidiyaa Oromiyaa 11 jira maashaallah TikTok ni daani jira ka Reedi jira ka Doktori jira ka Maki jira ka Soddaa jira ka Mubarak jira every single person ka Dhafaate jira femasonni yoo maqaan dhayin namatti aranii ka Fatiyaa jira ka Asuu jira ka Dr. Abdus jira every single person miidiyaan jira waan ta'eef hundi keessan maalinni copylink tap maashaallah tabarakallah beekum rabbi sini hadabalu umri rabbi sina dheersu jechuun affeeramtanii jirtu hundi keessan koottaa hinafina galatoma ulfaadha jazakumullah khairan galatoma sinin jala kan waan wannan dabar sinjiru hundi keessan affeeramtanii tan xiqqaa fi guddaan illee ilmaan kiyya kabajoon ilachuu fitaniranii waan haasawun qabu gabraati illee amichi magoda mara haa ta'u kanatirra waliqa wannu qaba jechuu fi akkanun komanni warri tas silkiin kenne simbiraan baane asin akka simbiraan boojada ulfaadhana thank you so much share